kunoo laalaa hojiin teenya tana fakkaatti sufuraa asitti qalamni itti naqameeti asirraan bahee akkana bahee asiin akkana dhufee asin marama ammoo dura adii kanaa tolfamee dhufaa jechuudha. Adiin kun akkana taheeti asirraan ittiin bahee akkana dhufa. Hojiin keenya kana fakkaata. Kunis kiisha zubaalaati. Kiishni zubaalaatis akkasitti dalagamaa. Kanatti itti gurguramanii kanatti itti guuraniiti booda afaan lassagan asirraan maraman oofan zubaalaan tana fakkaatti. Filimiinis kana kun sufraa dalagaatiin kun sufraa kan namni amma bira deemu kun sufraadha. Kun kiisha zubaalaa gurraacha akkana fakkaata. Kuni kiisha bigaalaati jechuudha. Feestaala jedhama. Asitti dalagamaa inni asirratti dalagamaa jechuudha. Inni makiinaa kanaatti dalagaa akkana maramaa jechuudha asirratti. Wanti isa dalaganis kanaa jechuudha. As keessa dalaganii as keessa naqanii as keessa itti lakaa jechuudha. As keessa naqan waan kana keessatti as keessa naqaa bahee no zubaalaan amma tuunis akkatti dalagamte. Kana jechuudha. Kuni miikaa mana saaloonaa mana rifeensaati. Kunis akkasuma lamaan isaati. Kanatti dalagamaa jechuudha. Kan isa dalagamus kana. Hojiin keenya akkana fakkaata. Kuni araaraa isaa jedhanii araaraa jedhanii kana kaaraba waanis kana asin laaqamaa jechuudha. Asitti waayee waliin lallaaqanii gosa adda addaatiin waliin laaqanii dalagamu. Kanaaf
wala na. Kana iya tumika mana rifeensa kana dachaafamee kaartoona kanatti guuraman kana.